السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفونك بدمتوتا في جالتمتوتا المان رومو هندي كيسانو بكما jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa kan jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha har'a aappii tokko wal isin barsiisuu dhufe warroota duuba viidiyoo keenna akkamitti jijjiirraa waan garagaraa akkamitti duubatti galchina warri jettanii fi furmaata isaa qabadhee isinii dhufee jira. Seeran na hordofa. Bakkitti isin argattan majammara irratti bilaastorii keessa eega seenne gubbaa kanarratti kabkuut jennee sajjalla akkuma argitan kana jechuu eega akkanas sajjallee booda nuuf bahaa kunoo asirratti ani qara gadi buufadhe waan taateef oppiin jedhaani. Eega oppiin jenneen nama walat deebi'ee isin garsiisa. Akkanatti nuu baasa jechuu akka gadi buufneni mallattoo ida'uu kana dhoofna awwalatti. Mallattoo ida'uu kana eega dhoofne bakka fotoo jedhu kana irratti eeybaafanne bakka irra ol deemne viidiyoo kana fudhanna jechuu. Viidiyoo miti fotoo awwalaa kana irra fudhanna. Kana suuraa akkanaa qabaatu isin barbaachisa jechuudha. Eega isa fudhannee booda akkanatti dheereffatuu gabaabsuu dandeenya, dheeressuu dandeenya. Aga viidiyoo itti galchuu heddan isintu beeka akkasitti dheereffattan jechuudha. Kanaaf anamma haganuma dhiisa. Amma eega akkana fudhannee booda deebinee ammallee bakka kana dhufnee bakka kana dhoofna jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Eega akkanatti dhoofnee booda mallattoo ida'uu nuu fida. Ammallee deebinee mallattoo ida'uu tana dhoofu. San booda viidiyoo ka jedhu kanarratti deebifna. San booda mee viidiyoo kanneen keessaa kana fudha jechuudha. Ka Ustaaz Kamaal Heeboo kana fudhadha. Egaa kanarra dhaadhee booda aadi jedhaani. Amma akkuma argitan kana akkanan naa fide kan amma wal qixxeeffatuuf jechuudha. Kana walitti xiqqeessa akkanatti bulee kanarra dhahama suurarra dhahee akkanatti qabee akkanatti harkisa jechuu duratti. Akkanatti harkisa. Yoo irra nu harkaa tare illee muruu dandeenya jechuudha. Amma akkanatti bakka kanatti jechuudha. Bakka kana muruu barbaadaa jennu akkana dhoofnee booda kunoo ni argitan jedhee yaada bakka kana dhoofne jechuudha. Addaan muree jira amma kunoo akkuma argitan kana ammallee kanarra dhoofne. Eega kanarratti dhoofnee booda dileet bakka jedhu kana dhoofne jechuudha. Haynee jirra amma duuba kanaanis mee viidiyoon nutti dheerata waan ta'eef diqqoo irraa murra. Yoo mee haa dhiifnu baay'een dheeratu daqiiqa muraasa akkanumatti haa dhiifnu. Amma viidiyoo kana eega akkanatti wal qixxeeffannee booda akkam goona kanarra dhoofne viidiyoo marra gadi dhoofne jechuudha. Viidiyoo akkanatti fuula guuttatuu dandeenya. Eega akkanatti fuula guunnee booda awwala mee irraa nuu haqu booda guuttanna. Eega akkanatti irra dhoofne booda akkanatti jala kana irra as harkifnee bakka suuraa akka namaa kanarratti dhoofna jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Irratti dhoofna. Kunoo akkuma argitan asitti herreguu jammara jechuudha. Asirra takkarraa haga dhibbaa lakkaa san booda immoo duuba amma ni argitan jedhee yaada. Suuraan isaa viidiyoon aadin kana jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Kana keessa booda immoo bifa kanatti deebisa jechuudha. San booda kaa'in maastarii seennee waliin waan barbaanne duubatti galchuu istuudiyoo keessatti galchuu dandeenya. Kanaaf viidiyoon kun akka isin gammachiisu abdiin qaba. Haga inni immootu nuu fixu walitti deebina obsaan eeggadha. Kunoo reef 16 ta'a haga inni 100 guutuu ni eegganna jechuu obsaan. Akkuma argitan duubaanuu haqee jira jechuudha. Waan suuraa viidiyoo reefi san duubaanuu haqee jira. Kanaafuu amma seef goona jechuudha. Gaalarii kana keessatti gadi buufanna. Bakka kana ni argitan jedheeti yaada bakka kana dhoofna jechuudha. Kunoo akkuma argitan gannuu buusaa jira jechuudha gaalarii keessatti.
haga akkanatti kanarra zooree asitti galuu kanallee ni eegganna, obsaan eegganna. Akkuma argitan gannuu buusee jira jechuudha. Egaa akkanatti gannuu qara gabbuufadhe waan taateef oppiin jedhaani abdeet keessa seenna jechuudha. Egaa gadi buufadhe awwalumatti deebi'ee isin garsiisa. Akkanan nuu fida. Egaa akkanan nuu fide booda mallattoo ida'uu kanaa dhoofna. San booda waan gara garaa isinii fidaa ka yuutuub irratti dalagaa jira waan ta'eef 16 kanarratti 16 kanarratti dhahadha. San booda next jedhaani ni argitanii bakka kanadha jechuudha. Egaa akkanatti dhahee booda akkanan naa fida. Anamma bakka kana dhaha jechuudha. Ayi keessa suuraa kana fudhee jira jechuudha. Suuraa gurraacha kana akkuma argitan suuraa kana fudhe akkanatti harkisa kanas. Egaa akkana fudhee booda amma eessa dhaaraayiti tana dhaha akkanan naa dhufa jechuudha. Egaa akkanan naa dhufe booda layer bakka jettu kana dhaha ammas. Layerii kana eega dhahee booda bakka viidiyoo kana seena gaalarii keessa jechuudha. Akkanatti eega seenee booda kunoo viidiyoo reef gadi buufanne san isa fidanna jechuudha. Isa itti galfanna. Aga inni itti achi lakkaa'ee fixu ni eegganna jechuu obsa. Akkuma argitan nuu fidee jira jechuudha. Kun akkuma argitan nuu fide. Kan amma akkanuma qabnee walitti xiqqeeffanna jechuudha. Egaa akkana xiqqeessinee booda finnee suuraa kana suuraa wala galfanne kana dhoofna isarra dhoofna. Isa akkanatti harkifnee achi qixxeeffannaan jechuudha. Egaa akkana goonee booda viidiyoo kanarra dhoofna jechuudha. Viidiyoo irra dhoofnee akkanatti fuula guuttanne. Akkanatti jechuudha. Fuula eega guuttannee booda raayit itti goona. San booda ammallee viidiyoo irratti deebinee bakka kana dhufna jechuudha. Viidiyoo irratti eega deebinee akkanatti irra ol harkifna. Ni argitan jedhee yaada bakka kana dhooftan jechuudha. Eega bakka kana dhooftanii booda as dhooftanii san booda kiyya suuraa kanarra jira waan ta'eef suuraa duuba keessan jiru kana ka fakkaatu irratti deeffattan jechuudha. Kun suuraa hedduutu keessa jira. Kana keessa isin bifa kana irratti deeffattan jechuudha. Diimallee miti bifuma kana irratti deeffattanii raayit itti gootanii san booda bakka kana allahu hayyama badtaniif jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Amma irraa badee jira jechuudha. Akkanatti isin suuta jettanii qulqulleessitu. Amma waan isinitti argisiisaa jiru sa'aatiin narraa gubu waan ta'eef isin kana caala tolchuu dandeettu jechuudha. Akkanumatti raayitii itti goona. Amma raayitii itti godha. Raayitii itti godha. San booda amma waan duuba kiyyatti galchuu barbaadu jechuudha. Amma akkuma argitan kana waan duuba amma istuudiyooma tokko fidanna. Bakka kana bakka miidiyaa jedhu ka gubbaa kana dhoofna. Eega isa dhoofne booda daayiloodii dhayna. Akkuma argitan kunoo istuudiyoo fidannee jirra. Istuudiyoo eega fidannee booda istuudiyoon kunoo isa kana akkanatti achi harkifna. Eega akkana dheereffanne booda viidiyoo keenya akkanatti irra gadi qabne akkana isiifanna jechuudha gara istuudiyoo keenya. San booda amma istuudiyoo keenya akkam goona lama godhanna jechuudha. Bakka tuqaa 3 kana dhufnee dhoofna. Egaa achi dhoofne booda ka jalaa kanarratti dhoofna. Lama nuu ta'ee jira jechuudha. Amma ni argitan jedhee yaada. Kana amma akkanatti fuula guunna jechuudha. Fuula egaa akkana guunne booda gurraacha kana ni hayna. Egaa akkanatti fuula guuttannee booda akkam goona viidiyoo irra dhoofne bakka tuqaa 3 kana dhoofne bakka kana dhoofne jechuudha.
akkanatti amma gubbarra nuu deebi'ee jira. Egaa gubbarra nuu deebi'e bakka kana dhoofnee ammallee oofii kanarra keenna jechuudha. Akkanatti diqqeessina. Argitan jechuudha. Kunoo akkuma argitan ni dhagahama jedheeti yaada. Kana waan taateefuu san booda bakka gadi buufatuuf egaa akkanatti tolchitanii booda nama viidiyoon na dheerata waan biroo booda walitti deebina waan taateefi kanaafi yoo gadi buufatu eddan egaa akkanatti tolfattanii booda bakka kana dhooftanii gadi buufattan jechuudha. Bakka kana dhooftanii seef ka jedhu kunoo ni argitan jedhee yaada isarra dhooftan. Akkanatti irra dhooftanii kana waan taateefuu obboleewwan kiyyaa haga isin achi isinii fixu akkanatti ni eeggattan jechuudha. Kun asirraa lakkaa'ee wayita asitti dhumate gaalarii keessatti gadi isinii bu'a jechuudha. Kana waan taateef obboleewwan kiyya yuutuubii kanas sabiskiraayib godhaa laayik godhaa isiniin jedha. Kana waan taateef walaa guddifnu walaa guddifnu isiniin jedha. Maaliif wal malee waan qabnu waan taateef jechuudha. Kana waan taateef wal waanyuun hin barbaachisu. Guddaan keenya xiqqaa jabeessuu qaba. Xiqqaan keenyallee guddaa jabeessuu qaba. Akkasuma warra reef banatan ka akka ana jajjabeessuu qabdan isiniin jedha. Kanaaf isinitti dheerata waan ta'eef